السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء كم زرت ما تيجي حمد بجانا جان ميتني وري أرى جرامنا خنا التاني ما تيجي تتبعوا نور سبسكرايب لايك شير كل سبسكرايب كودا سنجا كسم كومنتي بريسو هنگا كتنا كومنتي بريد إرتو تاتي تجافي كبدونا بريسا سنجا commentiin baay'ee nallee isinillee fayyaddi jechuudha. Commentii barreessuu hin dagatinaa isin ja'a. Eegamee walumaan viidiyoo kana daawwanna hamma dhumatti jechuudha. Viidiyoon kun egaa biyya keessatti jechuudha waan maatiin keenya nuti amma biyya adda biyya ormaa bakka adda addaa deemnee jechuudha jireenya fooyyaa walirra fooyyaa jiraachaa jira jechuudha. Namni akkasuma immoo akkaataa maatiin teenya abbootiin teenya itti gartee nu guddifte jechuudha. Of duuba deebinee yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani amma viidiyoon waraabaa jiru kuni hojii mana keessaati. Hojii mana keessatti namni hojjetu jechuudha. Kanuma maatiin teenya haadhotiin teenya hojjechaa turte jechuudha. Ammoo ani wikkiin amma itti viidiyoo kana waraabee magaalaa xiqqoo takka keessa jechuudha. Mana namaatiin jira akkuma ganda dhaqee bakkaan dhaqa sanitti immoo mana nama dhaleetiin jira jechuudha. Hojjedhee hojii sana immoo waan hojjedhee viidiyoo isiniif waraabe jechuudha. Kanaa miti immoo gartee akkaataa nuti maatiin keenya itti gartee nu gurguddise jechuudha. Akkasuma abbootiin keenya warreen nu dura jechuudha dabarsanii of duuba deebinee of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroon baadiyyaa iddoo dhaloota kiyyaa jechuudha. Achi deemetti viidiyoo baay'ee bareedu jechuudha. Ta'e isin hawwattu ta'e isinillee daawwachuu feetan jechuudha. Waa'ee dur abbootiin manguddoon teenya dabarsite jechuudha. Ittiin nu gurguddifte jechuudha. Viidiyoo waraabee isin biraan gahaa jechuudha. Ammaaf ammoo bikkuma jiruttiin waan ofitiyyaaf hojjechaa jiru isiniif waraabee jechuudha. Kanaaf inni viidiyoo kana walumaan hamma dhumatti daawwanna jechuudha. Biyya ormaatii fi biyyi ofii tokko miti akka feete taatu biyyattii keessatti waan hojjettee asuma keessa jiraachuutu irra wayyaadha jechuudha. Biyyi ormaa biyya ormaati. Meegaa kanaaf isinitti hin dheeressu viidiyoo kana walumaan hamma dhumatti maal akka hojjedhu of isinillee jechuudha. Waan dur hojjechaa turtanii akkamitti akka hojjettanii kana keessa immoo hojiin nama wal dhaba jechuudha. Hojiin maatiin takka manni kaan hojjetu warri manni kaan hojjetu manni kun hin hojjetu jechuudha. Wal dhaba jechuudha. Hojiin baadiyyaa haa ta'u magaalaa haa ta'u hojiin nama hundi garagara jechuudha. Kanaaf immoo warri akkanitti hojjechaa turtanis jira. Warri immoo kanaan duratti jechuudha. Ati haa ta'u maatii yoo ofii teenyaaf hojjennee hin beeknellee immoo akkaataa abbootiin keenya haadholiin keenya itti nu guddisanii akkanaa miti inuu akkana darani jechuudha. Baadiyyaa keessatti baay'ee takka jechuudha ulfaata. Garuu haa ta'u kana hunda jechuudha of duuba deebinee nuti immoo waan kana yaadachuun hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Meegaa viidiyoo kana hamma dhumatti walumaan haa daawwannu. Amma gamana xara amma hirriibaa ka'eetiin dhiqadhee jechuudha. Yeroo isin agartan galmaan deemsan dhiqadheetiin jira. Amma mana xara jira jechuudha. Ganama gofur lafaa kaanii mana xaraganii. Egaa kanaan booda gaamee hojii itti aantuus waan itti aanaattis walumaan daawwanna jechuudha. As keessatti yeroo
komentii barreessuu hin dagatinaa. Komentii barreertuu barreessaa isiniin jaara deddeebi'ee isiniin ja'a. Komentii barreessaa, komentii gaafii taatu gaafii qabdu naaf barreessaa isiniin ja'a. Akkasuma warri ammoo haariyaa arra gara mana kanaa dhuftanii subscribe godhaa irratti deebi'ee isin yaadachiisa. Subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isiniin ja'a. Amma kunoo dachis xaragee fiqee kunoo amma harka dhiqachuu jira jechuudha. Amma gaa eegaa harka dhiqadhee kanaan booda eega mana xaragee kunoo meeshaa dhiqa jechuudha. Meeshaa kan dhiqee ijoollee ayyoomi meeshaa fidaa. Meeshaa kan manatti hafisanii fidanii dhiqa.
Amma kun hojii dhiquu eegaleetiin jira. Meeshaa xumuree kunoo uffata dhiqee ganama kana lafaa ka'ee jechuudha. Biyya Arabatti hojiin mana Arabaa keessaa nama cinqiti. Maal jenna kun asirratti hojjetanii namni hojjetu malee hin jiraatu jechuudha. Hojii hojjechuun immoo ispoortiidha. Akka mana Arabaa kanitti immoo gaba'aa qofa waan ulfaatu ol fuudhuu dabbaa gaadaa san qofaatu hin jirre malee asis hojiin numa jirti jechuudha nama hojjetutti. Kunoo haala kanaanii hojjechaa jirra jechuudha.
Aara najjeese. Yaa Itoophiyaa. Yaa ijoollee Saa'uudii.